Eenyu Waaqayyoo bakka iddoo jirtan itti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota naardostoo guyyaa har'aa kana barnoota baay'eetti gammaddan tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis maali yoo jettanii namoonni baay'een feesbuukii keessan ni hatama. Akkaataa kamiitiin akka hatamu garuu hin beektan. Feesbuukii keessan kallattii gurguddaa sadiin akka hatamu ni beektu jedheen yaada. Isaan kana sadan bifa akkamiitiin irraa of eeggachuu akka dandeenyu tokko tokkoon waliin ilaalla. Kanaafiyyuu yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan naardostuub sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Maarreegaa gara chaanaalii keenyaa reefuu kan dhuftanii wantoota baay'ee argachuu dandeessu. As keessaa barnoota baay'ee namatti tolan barnoota teekinooloojii wajjin wal qabatan, barnoota afuuraa wajjin wal qabatan barnoota baay'ee ni argattu. Isaan kana tokko lamaan yoo ilaaltan baay'ee irraa baratu jedheen yaada. Egaa amma kallattiimaan gara barnoota keenyaatti yoo deebine kallattii ittiin feesbuukiin nama hatamuu danda'u kallattii gurguddaa sadi kaafne ilaalla. Har'aa tokkoffaa irratti liinkiidha. Liinkiin kun akkaataa kamiitiin gara keenya akka dhufu dursinee beekuu qabna. Fakkeenyaaf liinkiin kun weebsaayitoota adda addaa akkasumatti feesbuukiif wantoota adda addaa cabsuudhaaf kan hojjetaman liinkota baay'eetu jiru. Isaan kaafnee dubbachuun yeroo bira haa ta'u. Isaan kun askiroomi irra gallee weebsaayitoota kana yoo sarchi goone akkaawuntii keenya kireet gooneetu wanta sana namarratti ergina jechuudha liinkii sana. Liinkii sun kallattiidhaan feesbuuk irratti erguun hin danda'amu. Namoonni gaafa feesbuukiin keessan isin jala hatamu liinkii karaa feesbuukii isinitti dhufuun miti kan isin jala hatamu. Tokkoffaa karaa waasaappii keessanii kan isinitti dhufuudha. Inni kan biraan teelegiraamiitiin karaa isinitti dhufuudha jechuudha liinkiin. Liinkiiwwan kun gosoota akkamiiti? Liinkii viidiyoo marraa kan fakkaatu liinkii gaafuma viidiyoo hojjennu kan erginu. Liinkiiwwan kun namni hojjete kan gara keenyatti erguudha jechuudha. Fakkeenyaaf liinkii tokko yoon isinitti agarsiise fakkeenyaaf kun liinkiidha yoo jenne wanta kana bareedaadha. Liinkii kana tuquudhaan gara chaanaalii kanaa deemaa tokko ilaala jedhee yoon barsiise namoonni kun liinkii kana tuquudhaan callisanii keessa seenu. Gaafa seenanii paaswoordiif iimeeliin nama sanaatu fuudhee gara liinkii kanaatti erge jechuudha. Kanaafiyyuu liinkiin karaa ittiin feesbuukiin namaa hatamu keessaa isa tokkodha. Liinkiin kun immoo akkuma jalqaba irratti dubbadhee ture feesbuukii irratti gadi hin dhiifamu. Meseenjarii irratti illee gadi hin dhiifamu. Maaliif dhaabbanni feesbuukii wanta kana beeka hin guba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni wanta kana hatan karaa teelegiraamiitiif karaa wantoota adda addaa karaa waasaappii wantoota iimoo wantoota akkasii irratti isin irratti erguu danda'u. Kanaaf gaafa liinkiin gara keessan dhufuu wanta hundumaa ariifattanii hin tuqinaa adda baafadhaa isiniin jechuun barbaada jalqaba irratti. Inni lammaffaan immoo bilbila gaafa jijjiirrannu feesbuukiin keenya kan inni hatamu yeroo baay'ee. Amma fakkeenyaaf feesbuukiin fayyadamaa jiru kana akkasumatti bilbila koo gurguradhee yookaas namaaf laadhee utuun daataa koo yookaas feesbuukii kana dileet irraa hin godhin yoon feesbuukii akkasumatti callisee dhiise feesbuukiin koo carraa hatamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitan feesbuukii kana loogaawut godhee ishiitti agarsiisa. Namoonni baay'ee loogaawut gochuu qofaatti amanu. Loogaawut erga goone boona feesbuukii keenya guutummaa guutuutti bilbila keenyarraa badeera jechuu hin dandeenyu. Maaliif namoonni baay'een kanaan shawwadamaa waan jiraniif jechuudha. Feesbuukii keenya erga loogaawut goone booda guutummaa guutuutti rimuufdi gochuu qabna. Guutummaa guutuutti rimuufdi gochuu qabna. Isas akkaataa kamittiin akka rimuufdi godhan xiqqoo neetwoorkiin na danqaa waan jiruuf isinitti agarsiisa jechuudha. Amma inni dhaabanutti naaf obsa. Kunoo jala kanatti akkuma argaa jirtan mallattoon loogaawut jirti. Loogaawutiin kunoo as jirti. Fakkeenyaaf loogaawut godhee yoon keessaa ba'ee kunoo asitti yes jedhee yoon keessaa ba'ee feesbuukiin koo
guutummaa guutuutti keessaa badeera jechuun hin danda'amu. Kunoo dhufee bakka kana ta'a waan ta'eef asitti akkuma jirtan akkaawuntoota kootu as jiru. Namoonni tokko feesbuukii bilbila keessan irratti fayyadaman yookaas bilbila namaa irratti fayyadamtanii utuu loogaawot hin godhin sirriitti utuu loogaawot hin godhin gaafa keessaa baatantu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf bilbilli kun sadansaa loogaawot ta'anii jiru bilbila kanarraa. Garuu bilbila kanarraa akka baduuf kunoo bakka tuqaa sadan jirtu fiillafiitii kanatti ni argitu. Tuqaan sadan fiillafiitii jirti. Ishee tuquun qaba jechuudha bilbila kanarraa guutummaa guutuutti rimuufdi gochuudhaaf. Ergan isa tuqee kunoo haala kanaan naa fida jechuudha. Kanaaf gaafani bilbila sanarraa guutummaatti balleessuu barbaadu kunoo bakka kana tuquudhaan removed account from phone kan jettu kanarra tuquudhaan guutummaa guutuutti bilbila sanarraa balleessuun qaba jechuudha. Yoo kana hin taane ta'e abbaan barbaade dhufee asii akkaawuntii barbaade fudhatee itti seenuu danda'a jechuudha feesbuukii keenyatti. Feesbuukiin keenya karaa kanaa hatama jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa bilbila namaatti fayyadamta yookaas namni bilbila keessanitti gaafa fayyadamu akkaawuntii bilbila keessanirraa balleessuudhaan karaan amma isiniin jedhe kana removed gochuun isinirraa eegama jechuudha. Inni kan biraan inni sadaffaan immoo akkaataa akkamiitiin bilbilli keenya yookaas feesbuukiin keenya hatamuu akka danda'u karaa isa biraan yoon isinitti hime kunoo. Amma fakkeenyaaf feesbuukii kana na dura badee jira yoo ta'e yookaas namni bakkee jiru tokko bilbila koo irratti akkaawuntii ergee jechuudha. Konfeermii bilbilli gaafatu naaf erginaan jechuu danda'a. Fakkeenyaaf kuni fi kun garaagarummaa adda addaa qabu. Kunis garaagarummaa adda addaa qabu jechuudha. Mee isa jalqabaa kanarraa yoon tuqee isinitti agarsiise. Iimeelii yookaas feesbuukii kan biraatiin seenuu barbaaddaa kan jedhuudhaan jalqabarra jiru kuni. Amma fakkeenyaaf isuma kanarra tuqeen eeyyeen jedhaan kana booda kunoo asitti na gaafata maal jedhee bilbila barbaade itti galcha fakkeenyaaf zimbilooma callisee jechuudha. Waan an barbaade itti galchaa jechuudha. Paaswoordi illee waanuma fedha koo keessa jiru tokko aga 8 itti galchaa. Kana booda narraa hin fudhatu kun kan koo miti dogoggora waan ta'eef narraa hin fudhatu jechuudha. Amma kun akkas naan jechaa jira. Amma gaa callisee manii kan kooti inni nootti iyyuu naan jechaa jira. Ankee miti naan jechaa jira. Kan kooti jedheen itti seena fakkeenyaaf jechuudha. Kooddii ergachuudhaaf. Inter paaswoord naan jedha. Amma paaswoordii akkuma jalqabatti naqee ture tokko aga 8 itti naqa. Loogin hin jedhaan. Kana booda kooddii nama abbaa bilbila sanaa irratti naaf erga jechuudha. Kana booda kooddii isarraa fudhadheen kooddii dijiitii 8 asirratti naqadha jechuudha. Ma fakkeenyaaf kunoo inter feesbuuk kooddi naan jedhee jira. Inter feesbuuk kooddi naan jedhee jira. Nama sanaananii kooddii wayisirra dhufeeraayii mee naaf ergiin jedhaan namni sun kooddii sana naaf ergaa. Kunoo as keessatti naqadheetan utuun hin beekin feesbuuk isaatti seenuu nan danda'a jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu wantoonni kun feesbuukiin keessan akka hatamu isin gochuu waan malaniif akka irraa of eeggattaniifan barnoota kana isiniif qabadhee dhufe har'a. Kanaaf iyyuu feesbuukiin keessan akka hin hatamneef of eeggannoo guddaa akka gootan asumaan dhaamsa isiniif dhaama. Kana namaarraa akka hattaniif yookaas feesbuukii namaa akka hattaniif miti kanan isin barsiise. Hubachiisa jechuudha. Akka irraa of eeggattaniif jechuu kooti. Kanaaf iyyuu waan namaatiif ittiin fayyadaminaa isinillee barnoota biraatiin amma walitti deemnutti nagaadhaan turaa. Na hordofaa, sabiskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Guddaa galatoomaa.